amantii sadii walumaa gala amantiin egaa baay'eedha akkuma lafa kanarratti argamu beekamaadha. Buddhism, Judaism, Hinduism, Catholicism, Jewishism, guutu. Gurguddoon beekamtu nu. Garuu amantiin ortodoksii amantii ortodoksiiti malee kiristiyaana miti isaan. Ati peenteedha? Eeyyiwa. Isaanis gaafa dhufan ati islaama ati peenteedha malee kiristaana mitiis hin jedhan. Kiristiyaana peentee jechuun hin jiru macaafa qulqulluu keessa caafamee man jiru. Ortodoksii jechuunis hin jiru bara. Ortodoksiinis hin jiru garuu mata duree irratti waan ortodoksii jedhaniitu ortoo fi doksii irraa waan ka'edha. Hin beektu miti isa kan. Penteenis pentaakost woomarraa ka'e. Ayyaana. No pentaakoste jechuun guyyaa 50 Guyyaa 50 eega achumarraa fuutanii maalirraa eessarraa fuudhan? Lakki ka pente kanaafuu pente wanta jedhamu hin jiru be. Pente wanta jedhamu hin jiru. Maaf duuba pente wanta jedhamu hin jiru maali penteedha maaliif ofiin jettan? No tak ani pente nama ayyee pente amantii miti jedhime. Pente amantii miti jedhime. Exactly 100% pente jechuun amantii miti. Gobas ortodoksii illee amantii miti mi? Indee sirriitti 100% amantii. Okay amantiin tee maali duuba? Ortodoksii penteen. Amantiin koo kiristiyaana. Kiristaanni amantiidha? Caafamee jira kiristaanni amantii kan jedhu akkuma ortodoksiin hin caafamin kiristaanummaan isa amantii kan jedhu kiristiyaanni amantii dhadhee caafamee jira tun taane. Hin jiru kunis ammas kiristaanni amantii miti ammas. Maali fakkeenyaaf akkas miti ka musliimis amantii dhadhee caafamee jira? Waan sin jedhu Oromoo jechuun wangeela irra hin jirtu. Amaara jechuun wangeela irra hin jirtu. Kiristaanni amantii kan jedhus hin jiru. Peenteen amantii kan jedhus hin jiru. Ortodoksiin amantii kan jedhu hin jiru. Amantiin kee maali duuba obsa? Amantiin koo moo? Amantiin koo duuka buutuu Kiristoos. Yesuus amantii ni qaba moo hin qabu? Hin qaba. Amantiin isaa maali? Amantiin isaa moo? Amantiin isaa ka nama Yesuus nama amantii qabu nama amantii hin qabne nama amantii qabu caala moo Waaqayyo bira nama amantii hin qabne? Nama amantii qabu malee. Yesuus nama warra amantii qabu moo warra amantii hin qabne? Warra nama amantii qabu malee. Amantiin isaa maali? Amantiin isaa moo? Amantiin isaa akka Waaqayyo isatti kennetti hojjechuudha. Maali amantiin isaa kan inni itti kenne maal hojjeta? Amantiin isaa moo? Hin qabu. Amantiin isaa Islaama moo Kiristaana? Amantiin isaa akka Islaamas utuu hin taane Kiristiyaanas utuu hin taane. Hin qabu jedhe qaba amantii. Hin qabu jedhe Yesuus zayyee amantii. Atis hin qabdu illee hin qabu. Yesuus ergame Yesuus biyya lafaa irratti ergame waan dhufeefu. Ergamummaa barbeeke maaliin? Inni lubbuu hundumaa oolchuuf dhufe gara biyya lafaa. Jechuun haa dhufu beekee bara. Amantiidhaan dhufe moo amantiin qabu? Amantii tan barsiisudha biyya lafaarra gaafa jiru. Kiristaanummaadha moo? Islaama moo? Ortodoksii moo? Pheentee moo? Yihuuda moo? Hinduizim moo? Kaatolizim moo? Budaayizimii moo? Maarrizimii moo? Paganizim moo? Maal barsiisu ture? Isaan kana hundumaa barsiisuudhaaf utuu hin taane karaa jireenyaatti yookiis immoo akka isaan jireenya argataniif dhufe afaan hundumaatiin akka isaan irraa baratanii akka isaan irraa baratanii jireenyatti galaniif dhufe malee karaa musliimaatiin isin Yesuus akka islaama ta'e wangeela irraa si kannu Yesuus akka islaama ta'e wangeela irraa si kannu Yesuus akka islaama ta'e wangeela irraa si kannu islaamni taataarra nan ta'a. Nan ta'a. Gobas jechuma islaama joo kana qofaan si gaafadha dura. Jechi islaama joo kana qofa hiikoo isaa amma obsaa jechuun maqaa Amaaraati moo maqaa Oromooti moo maqaa Arabaati? Takkituma tana dura walii galuu qabnu dura takkituma tana. Obsaan oriijinaalii maqaa kanaa oriijinaalii ruutiin maqaa kanaa hundeen maqaa kanaa maqaa Amaaraa irraa dhufe moo maqaa Arabaa irraa immoo maqaa Oromooti? Maal goona sabira dandagaasa akkasumatti. No na dhaggeeffadhu jechuun wooma jechuun amma obsaa afaan Oromootitti Oromoodha Amaaraa miti. Maqaa Amaaraati miti mi? No indiisin obsaan maqaa Amaaraati moo maqaa Oromooti? Lakkinni maqaa Oromooti. Gobas Oromoo hundeen isaa maquma Oromootirraa argamaa miti jaaramee miti. Gobas
Islaama jechuun ni beektaa? Afaan Amaaraati moo afaan Oromooti moo afaan Arabaati? Islaama jechuun afaan Arabaati. Hiikoo isaa tana takkaa ni beektaa? Amma fakkeenyaaf yoon jechuma Oromoo tokko dubbadde hunda gartee utaalii koottoo argisiise arge hin dhufu ni amana hin amanu amantii qaba jechoota akkanaa kana hunda jechuun jechuma afaan Oromoo hin dubbadde sii galaami? Islaama yeroo jedhan jechi kun maali sii gala? Afaan Oromoo beeytamoo hiikoo isaan beeytumoo afaan Oromoo ta'eetimoo oriijinaalii afaan kanaa maali? Maaliif beeytamee ati akka keetiitti? Ingiliffamoo Arabiffamoo maal jettee beeytaati? Islaam ani kun amma Islaama jettee na amantaami? Maal jechuu yeroo ati Abu Muwaaz Islaama jettee kana maal jechuu keeti? Yaa okaa. Amma fakkeenyaaf ati kiristaana namni kun kiristaana kun jedhu hiikoo sammuu kiyyaa maaliif fudhate? Duuka buutuu kiristoositti amanaan jedheetiin amana. Akkas. Islaama yeroo naan jettu kan amma naafete wayitti addaa baanaa miti Oromoon takka taane Oromummaan amantii keessa adda baanaa miti Islaama dubartii takka ta'e jaabbattee deemtu nama tokko koofii akkana uffatee deemu inni ani amantiillee himachuu baatu Islaama leechuu baatu ati maal jettee mallattoo sana yeroo argite maal jettee sammuu keessi fudhatte? Akka Islaama ta'een fudhadha. Goobas Islaama jechuun maal jechuu siimu hin beeyta? Afaan Arabaati. Islaama jechuun akkuma jechi obsaa jechuun hundeensaa Oromoodhaa ta'e Islaama jechuun afaan Arabaati. Walii galle? Islaama jechuun afaan maaliitiin siin jedhe? Afaan Arabaa. Afaan Oromootti hiikoo isaanii beeyta? Hin beeku. Nama waaqaaf masakamu, waaqayyoof bulu, waaqayyoof bitamu, ajaja waaqayyoo raawwatu jechuudha. Walii galle? Walii gallee. Maaliin siin jedhame? Nama waaqaaf bitamu yookiis waaqaaf ergamu. Ajajamu. Waaqaaf gartee butamu, waaqaaf gartee abboomamu. Fadha waaqayyoo raawwatu jechuudha. Walii galle? Gabaabaadhumatti koota kana gaafa afaan Oromootti deebifnu babal'isuu dandeenya mitire? Jechi tokko bar bakka hedduutti hiikama. Walii galle akkaataa bakka hedduutti hiikama. Jechi tokko bakka sadii moo afuritti hiikamu hin jira maqaan bakka sadii moo afuritti hiikamu hin jira. Kanaaf Yesuus akka amma seente kanumaan sii galchuu deema qoy akka Yesuus Islaama ta'een sii muu deema bar. Akka Yesuus Islaama ta'e wangeela irraa sii kan deema. Jechi dura Islaama jedhati Islaama ka jedhu wangeela irra barbaadda yoo taate wangeelli kee afaan Arabaatiin hin jiru takka jedhi. Walii galle afaan Oromootiin waan hundi barreeffamee miti. So Islaama jechuun akkuma obsaan afaan Oromoo Islaama jechuun afaan Arabaarra Nabi Muhammad afaan Oromoo dubbatamoo afaan Arabaati akkati beektutti. Nabi Muhammad sabni isaa Oromoodha moo Araba beekti? hin beeku isa kanallee. Middle biyya Saudi Arabiyaa dhalate. Saudi Arabiyaatti dhalate garuu Arabiif akka inni dubbatu dhabne. Araba ka Oromoo miti. Amaaraa miti. Namni Itoophiyaa keessa dhalate takka Amaara takka Oromoo takka afaan biyya sanii dubbataa bara. Afaan biraan dubbatu. Afaan Ingiliffaatii miti. Artee yoo guyyaa keessaa barate malee. Ati Oromiyaa keessa dhalattee maatii Oromoo irraa dhalannaan Oromummaa soita afaan haadhaa fi abbaa keetii. Walii galle? So Nabi Muhammad biyya Arabaa dhalatee Qur'aannis afaan Arabaatiin itti bu'e. Afaan Oromoo saniin lallabuu ture. Absolutely. Kanaaf Islaama jechuun afaan Arabaarraa waaqaaf masakamu ajaja waaqayyoo raawwachuu fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Amma gaafa dhagaa. Islaama jechuun. Islaama jechuun Abu Muwaaz Islaama jette. Yesuus akka Islaama ta'e. Goobas. Dura jechuun sii galee wangeela afaan Oromootti jira hiikoo maqaan sii galee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadho anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada eenyu duukaan boo jedhe. Yaada abbaa duukaa. Yesuus fadha waaqayyoon raawwatamu fadha ofiin raawwata. Fedha waaqayyoo raawwata. Namni fadha waaqayyoo raawwatu maaliin siin jedhe? Islaamaa jedhan. Maarree. Kanaaf Yesuus Islaamaa kan jedhu hin jiru baakir. Maal afaan achirra naa barbaaddaree hiikoo isaa sii hime maal barbaadda see? Itti fiddan malee. Hiikoo isaa hiikoo afaan kamiin sii fidaree afaan kamiin sii fida? Okay, waan siin jedhu an akkas okay waan siin jedhu Yesuus kiristaana moo Islaama?
deebisi hin qabu takka naan jedhe takka Yesuus Kiristoos hin qabu naan jedhe amantii. Annamummaa isaatiin biyya lafaarra jiraate pheenxee hordofamoo ortodoksii hordofamoo hinduuzimmoo islaamummaadha maal hordofa Yesuus? Yoo Yesuus immoo waaqayyo hin qabu amantii. Yesuus naman hordofu. Hin qabu Amantii amantii. kamiinuun hordofu inni. Sagadaa ture moo sagadaan turre? Sagadaa ture. Isa erge. Inni fedha isa ergee raawwachuu dhufe maleessa amantii hordofuun hin dhumne. Waan siin jedhe amantii barsiisuu ture moo barsiisuun turre? Inni amantii barsiisuuf utuu hin taane karaa jireenyaa barsiisuu dhufe. Inna lillah. Maal barsa maal irratti hundaa'e barsa amantiin inni labsaa lallabuu ture biyya lafaatti ortodoksiidha moo pheenxeedha moo kiristaana? Egaa Kan inni rakkisaadha. barsiisuu dhufe moo? Okay, ati islaama ifiin jetta moo kiristaana amma? Ani moo? Ani kiristiyaanaan. Ani kiristiyaana. Eenyu kiristaana ta'e isin jedhe? Yesuus immoo atumaatu maatiidhaaf beekee ta'e isin jedhe? Karaa dhugaan Yesuus Kiristoosiin akka Asa karaa sin gaafanne bara. No. Elaa kana dhaggeeffadhaa. Hiika isaatiin sila hiikaan dubbattan mitiire. Ani namni tokko dhalootuma kootii ka'ee fakkeenyaaf waa akkuma keessan kana nan dubbisaa nan hubadhaa. Jechuun yeroo ammaa kanattis amantii abbaa barbaade seenuudhaaf namni na daangessus hin jiru. Akkasuma. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti waan hundumaa argee hubadhee mootummaa waaqayyootti galuufanii Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoosaa du'ee du'a moo'ee ka'e takattalaa jechuudha. Du'a moo'ee jechuun takattalii bari hin dinne waan jedhe amma fakkeenya maqaa obsaa jedhamu kana takka haadhatee sii baase takka abbaa kee takka qaama biraa takka sii baafate.